Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii ani jira galata waaqayyoo bagana fayyaa taatanii jecha egaa ammas walqishuu akkasii qabadhee dhufeen jira. Egaa dubartii taatanii warri waan kana wallaaltanii jirtanii dubartiin hodhatti dubartiin mana ofii bareeffatti. Egaa nutis akkuma aadaa keenya hittuyyuu hojiin keenya mana bareechuudha, harka ofiitiin mana ofii faayuudha, akkasuma qodaalee garagaraa hodhuudha jechuudha. Walumaa galatti namni waan kana hin beekne hin jirtanii. Ani amma manuma koo keessatti waan hin qabneef fakkeenyaaf waan mana kiyya keessa hin jirreef duraan immoo waan hin hojjedhuuf hojii harkaa hedduu baay'een danda'a. Baay'ees hammas hunda danda'uu hoon baadhiyyuu gimmaasha isaa inuman danda'a jechuudha. Walakkaa isaa nan danda'a. Kanaaf immoo akkuma argitan amma hodhaatiin jira jechuudha. Safeediin eegalee safeedii yookaan immoo isa gundoo jedhama jechuudha. Gundoo kanaan hojjetachaa jira. Gundoon immoo maaliif nama fayyadaa warri jettanii gundoon waa hedduudhaaf nama fayyadaa. Dubartii fi gundoon hin teessuu jedhama gaafa mammaakanillee. Egaa gundoo waan hunda hojjetti. Sortii irratti hin gingilfatu ishiin sortis waa hedduu hojjetti jechuudha gundooni. Akkasuma immoo yeroo mana namaa deeman irra caalatti jechuudha daabboo baattee deemti jechuudha safeediin. Kana fakkaataanis immoo isuma sanii sababeeffachuudhaan yookaan meeshota mana keenya keessaa dhabamu tokko bituu irra hojjetachuutu irra gaariidha. Yoo harkaan beekanii hojjetan wanti alatti baasasun manatti namaa hafaa jechuudha. Maallaqni baasasun alatti namaa hafa. Anaaf amma maallaqni ani safeedii kana bituuf baasu 1,500 yoo ta'e 1,500 sun anaaf mana naa oolee jira jechuudha. Kanan ani biteen immootu kanan ani sutaa fi madaabaraa ittiin hodhaa jiru kana bite immoo sanii gadi jechuudha. Dadhabbii koo haa ta'u malee wanti nan hojjedhu kuni anaafuu manatti hafe maallaqan baasu sani naaf haa oolchaa jechuudha. Kanaafuu ani haala kanaan safeedii eegaleen jira jechuudha. Hodhaa eegaleen jira. Mee duraan kaayoo seeran irra taa'ee safeedii kana hodhe safeedii kana yoon hodhe jechuudha baay'ee tokko jechuudha irra hin turu jechuudha. Torbeetti safeedii tokko yoon hojjedhe nan muraa jechuudha. Amma garuu maalan beekamee hin laala jechuudha. Tana amma ani guyyaa lama seeran irraan oolle guyyaa tokko arra reefuun eegalee jechuudha. Reefuun lama marse jechuudha. Asiin eegalee reefuun lama marse jira jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko jechuudha. Maallaqni isaatis widdii ta'ee yeroo ammaa kana hodhaa keessattuu hodhaan migiraa hin argamu jechuudha. Nama hodhaa migiraa hin beeku. Baay'ee widdiidha. Yoon bitadhe malee jechuudha. Hojjechuu hin beeku jechuudha. Baay'inaan jabeessee akka kanatti hin beeku. Garuu na shofa jechuudha. Fakkeenyaaf safeedii biddeena ittiin baasan hojjechuu nan danda'a jechuudha. Migiraanii akkasuma jajallisaatu malee yoo ta'e nan hojjedha. Garuu akkanatti akka amma hojjechaa jiru kanatti hin danda'u jechuudha. Akkanatti seeran hojjechuuti hin danda'u. Kana fakkaataa kunis jira. Namoonni baay'ee nama fakkeenyaaf waa baay'ee mana keessa ka dubartii waa baay'ee rakkisaa. Akkasuma namni hin beekne hin jira jedhee yaadu. Ani keessattuu hodhaa dubartiin hin beekne jirti jedhee too hin yaadu akka kuutiitti jechuudha. Maaliif hundumtuu kan beeku jechuudha. Ogummaa harkaa kana kan qabu kan daantelii dha'u kan wantoota garagaraa hojjetu dubartiin hedduu baay'eedha jechuudha. Kanaafuu
nuti si anis kinoo haala kanaanii maallaqa kiyya manatti oolfachuu fi yeroon iddoo nama bira deemu fakkeenyaaf ka daabboo irra godhadhee kanan deemu kanan mana koo keessatti bareedumaaf hojjetadhu itti fayyadamuu hojjetachaa jira kinoo haala kanaanii isin jedha kana fakkaataa. Wanti hundumtuu harka ofii keessa kan jiru ala deemuun immoo barbaachisaa miti jechuudha. Ala deemuun gaarii waan hin taane warri beektan amma namoonni tokko tokko waggaa 5 taa'ee tananii galee ganaa hodhaa waggaa 3 taa'ee waggaa 10 taa'ee tan ganaa hodhaa jedhanii jechuudha. Warroon alaa bitan hedduu isaa anamma danda'een hodhu warroonni anaanuu jechuudha. Atamma hodhaa maal hodhitaa miti naan jedhu jechuudha. Maaliif hin hodhine harka kootitu na beeka. Warri biyyoota biraa yoo fudhanne jechuudha hojii harkaa baay'ee danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma namitti nani bira taa'e hojii harkaa kana baay'ee dandeessi. Ijoollee ishiitis jechuudha ammoo akkasumatti barsiisaa jirti jechuudha. Shamarran 2 qabdi lachuu jechuudha. Daantelii kana kirooshii kuula kana bittee jechuudha kennitii fi hin beeku jechuudha isaanuu jechuudha. Ishiin kan dhooftu sanirra isaantu irra beeka jechuudha. Akkasuma fakkii kaastii namtiin tiya fakkiilee garagaraa kaastii miidhagina garagaraa hojjetti isa sanniin illee jechuudha hin barsiisti jechuudha. Nama isa kinoo arguu dandeessu yeroo jalqabaatiif YouTube kiyyarratti hojii harkaatiin kan inni eegale hojii harkaa san ammas nan hojjedha jechuudha. Asittis yeroo hodhaa hin hodhine isa nan hojjedha jechuudha. Hodhaan yeroo qaba akkasuma immoo sunis yeroo sagantaa qaba jechuudha. Isas isinii qabadhee nan dhufa jechuudha. Akkasuma maashina uffataatis uffata dha'u biteen jira jechuudha. Isas isinitti nan argisiisa kana fakkaataa jechuudha. Egaa akkasitti ogummaa walirraa baratu jechuudha. Warroonni biyya biraa yoo haati dandeesse ilmoon immoo ishee jalatti baratti jechuudha. Nutis amma haadha koo jalatti baradhee ture jechuudha. Isheen lachuu hin dandeessi, migiras hin dandeessi, madaabara kanas hin dandeessi jechuudha. Ani mootu nan danda'a garuu hamma ishii sannaaf hin bareedu. Hodhaan migiraa harkas na nyaata kana naaf wayya jechuudha. Akkasuma kan argitan jechuudha. Hojii harkaa kiyya jalqaba arguu hin ooltanii isa san Beeruuti ittiin baradhe jechuudha. Waggaa 5 hin teenye mana san jechuudha. Sanuma keessatti hojii harkaa ofii ishiiti beektu na barsiiste jechuudha. Ammas immoo yeroon Dubaay deemuttis immoo maalin argiseetanii uffata maashinii uffata dha'uu yookaan akkanuma kan ittiin dhaan jechuudha. Kan cadhiseetuma irra marsu tokko yeroon fidetti viidiyoo isin hojjechuu nan hundaana bira hin jiru baadiyyaa jira. Isa sani akka tasaa ta'ee nama ittiin hojjetuun arge jechuudha. Osuma laalu YouTube irratti jechuudha. Achumaaniin maqaa isaa sarchuu godhadhee dhaqee bite jechuudha. Waasa Shein irraa hin bite, Temu irraa hin bite. Baay'ee tokko gaariidha. Yeroo tokkonis laalte waasi nama galuudha. Nama waan hin rakkisneedha. Akkasumas waan guyyaa dheeraa hojjettu waan guyyaa dheeraa sitti fudhatu tokko guyyuma tokkotti fixuutii kan dandeessu jechuudha. Kuulli jiraate taanaan ulaagaalee hojii keetii san guuttatti taanaan guyyaa tokkotti waan barbaadde san xumuruu hin dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa tokkotti shurraabii tokko dha'uu yoon barbaade guyyaa tokko sanitti nan dha'ee fixaa jechuudha. Isa sanii akka tasaa ta'ee biteetiin lafa godhee jira. Isa sanii fudhadheen galee jechuudha. Akkuma tasaa ta'ee biteen lafa godhee silaawuta san galee osoo bituus baadhee silaa bituu baadhee nan qocca'aman ture jechuudha. Ofittiin gaddaa garuu amma waan hin bitee fi ittiin hojjedha jechuudha. Wantoota sasalphaa mana keessaa kanneen akka shaffanaashinii kanneen akka kan biddeenatti shaffanamu tiriitti jechuudha. Kanneen haala salphaadhaan mana keenya keessatti bituu irra hojjechuu maallaqa keenya mana oolchuu hin dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif immoo hedduu galatoomaa. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa.
nagaan nu turaay horaa bulaay waan nu daawwattaniif share like waan nu gootaniif immoo isin galateeffanna fadha viidiyoo immoo iddoo gaarii hin teenye kanatti xinnoo ishee na dukkaneesse balbala jala waan hin taa'ee jiruuf saniif na dukkaneesse kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota keenya nagaan nu turaay fayyaa nu taa'e isiniin jenna viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina nagaadhanii kinu haala kanaan immoo torbee har'aa safeedi kun muramee kan biraa eegalamuu qabaa jedha torbee immoo safeediitti aanuun isinii qabadhee dhufa bye.